ለቦረና ለተጎዱ ወንድምናቶቼ አጫሉ ቢኖር ያደረገው ነበር። ስለዚህ በአጫሉ ስም 50 ሺህ ብር ሰጣለሁ። ለትግራይ ወንድምናቶቼ መሽ 50 ሺህ ብር። አገውነት ይበቃኛል። ምክንያቱም ኦሮሞዎች አገው ይወዳሉ፣ ትግሬዎች ይወዳሉ። 82 ብሔር ብሔረሰብ አገው ይወዳል። እመብርሃን ምስክሬ በአማራ ፖለቲካ ስትባላዋል አልገባ። አብይ የገረድ ልጅ እነግርሃለሁ። እኔ በ2 ዓመት ውስጥ አብይን ኔክስት ይር አብይ ወድቆ ቀብረር ብለን እንገባለን። ኢትዮጵያ አሜሪካን ሀገር እንኳን ፉድ ስታምፕ መታወቂያ ሲኖር ነው አፕሩቭ ተደርገ ነው ፉድ ስታምፕ ያለው። ኢትዮጵያ ላይ ፉድ ስታምፕ አለ። ብዙ ሰው አያውቅም። ምሳ ሰዓት ላይ ነፃ ምግብ አለ። የነፃ ምግብ ክብሩ ይስፋ የእናንተ ነው። እኔ ለእኔ ሳልሆን ግልጹን ነው የምነግርህ። አክቲቪስት ነን የምትሉ ሰዎች ታዋቂ ነን ብለህ ሂድላቸው አይነቁም። አንድ ቀን ቁም ነገር የማይሰሩ ከብት ገንዳ የሆኑ ሰዎች አምጥተዋል ኦሮሞዎች። አጫሉ አንተ የገማ ነህ፣ እኔ ነፍጠኛ ነኝ። 2 ሳምንት ነው የምጠብቀው ከአጫሉ ጋር ያለውን ጉዳይ ካልፈታ። ዶክተር አምባቸው ከሚገባው በላይ ዘግጠሃል። በጥይት መፍታት ነው። እነዚህ የከካም ልጆች 13 ነው የተገደሉት። እንዴት ነው የሚቆላ? ያለ ፎቶ ስራ የለም እንዴ ሰውየው? አልፋታ ገና ውልት ይቆምልኛል። ዮኒ ማኛ ሲባል እዚህ ጋር ያልከውን እዚህ ጋር ላትለው ትችላለህ። ከፈለክ እምነትህ እንደፈለክ መቀየር ትሞክራለህ። በዚህ የተነሳ ሰዎች አቋም እንደሌለ ነው የሚያስቡ። ያን ነገር አጣጣቋል አሻማር ከፉኔ ሆርዶፍቶን አብዱ ሞባይል አብያል ጅርተን እንደከሰኑ ባገጅራታን በገረዴ ቢላን ገራ ቻናላ ከያሩፍታን ዋሄን ዮኒ ማኛ አጀንዳ ጉዳታ የትጅራ ነሞኒ ሀገ ዮኒ ማኛ ሶሻል ሚዲያ ከናራቲ ቢያ አላታኒ ሞቱማ ከናለሂን አረብሲን መቃን ጡሬሲን መቃ ሳኒን አረብሲን እቹን መቃ አረብሲ ሞቱማ መቃ ጡሬሲ ጀላማ ሜሮ ሄዶ እቹዳ ከሀገ ሳለ መቃሂን አረብሲን አከሱማ ከናገ ሳ ዋን ሰበ ከነ ወሊ ቦሱ ዋን ማመንቲ ወሊ ቦሱ ዋን ጎሳ ወሊቲ ቦሱ ነማ አከማለ ፈብሪሰቲ ጎዳ ቱሬ እቹዳ nagayam biyya galee biyya galuu qofaa miti guyyaa lammataatitti miidiyaa biyya keessa jiru irratti afeeramee yeroo intarvuu godhamu akkasitti biyya keessa yeroo shaashaa godhamu namoonni biraa ammoo kanuma gartee yaada isaanii sooshaal miidiyaa irratti dubbachuudhaan mootummaa maqaa balleessa jechuudhaan hidhaa seenanii haga ammatti hidhaa jiran waa'ee kanaatiin wal qabatee ajandaa guddaa ta'eeti jira. Maaliif kan afaan Amaaraa dubbatamu kabajamee kan afaan Oromoo dubbatamu maatiqqaatee kan jedhu irratti waan sooshaal miidiyaa kanarratti namoonni garagaraachaa jiran yooni hoo maaliin mirga akkanaa kan argate nuti hoo maal gaafachuu qabna anis yaada kiyya lafaan isiniif kaaya haga dhumaatitti na waliin tura akkasuma komantii kaleessa irratti Joohar maaliif waaqeffatta komantii naan jedhu tokkoon arge kanas miyaga tokko kaabbaan komanticha ka waaqeffataa na gootellee deebisaa siif hin kenna waa'ee yooni maanyaa kanatti achi tarkaanfanna komantii waa'ee Joohar kanarratti ani akka nama dhuunfaatitti akka gartee qeerroo Oromoo tokkootitti Jooharin nin jaaladha. Waaqeffadhu garuu Rabbi qofaan kan waaqeffadhu. Ani muslimaa waaqeffata jechuun waan gabbaramu Jooharin hin waaqeffadhu. Garuu xiinxalla hayyuudha, xiinxalla siyaasaati ala namni akkamitti jiraata. Anaa sooshaal miidiyaa irratti ol bahee yaada kiyya ibsadhu waan fedhe dubbadhu miti. Eenyumaayyuu sillee si fayyada kan waaqeffattanaan jettu kanallee si fayyada jechuudha xiinxalli Joohar. Inni waan fedhe yaada fedhe haa qabaatu jechuun inni ilaalcha fedhe haa qabaatu ati ilaalcha isaa san keessaa waan siif ta'u fudhatte kasiin taane dhiisuu ni dandeessa jechuudha waaqeffatu osoo hin taane kanaafuu jibbaa keessaa bahaa keessattuu ani gareen Joohar jibbu kunan maal akka ta'e naaf hin galuun nama Oromoof qabsaa'u tokko ilaalcha fedhe haa qabaatu inni waan sii ta'e keessaa fudhatta kaan hin dhiiftaa jechuudha ka fedhe anama fakkeenyaaf waan aktiivistota jajjaboota an kan gartee biyya keessaa yookiin ammoo gartee kan mootummaa kana deeggaranis jechuudha nin dhageeffadha maaltu dhugaadha maaltu soba ammoo shira maaliitiif jedhanii maaliif godhanii ka jiru ofii kiyya laalee walitti hin galfadha jechuudha bar anama fakkeenyaaf Jooharin hedduun jaaladha waaqeffadhu jechuu kiyya waaqeffadhu garuu nin jaaladha maaliif hagarraatitti isaa dabaaf yookiin ammoo kara ilaalcha ofii qofatti nama dhiibuudhaaf xiinxallu argeen beeku isaa maqaa farrajee paartii wahiitiif yookiin nama wahiitiif farrajee akkasitti dhiibee ka ofiitti galchuudhaaf yookiin tokko maqaa balleessee maqaa buddeenatti maxxansee akkas jedhu hin agarre haga tokko dhugarra dhaabbateeti kan inni gartee xiinxallu jechuudha atumaa hubar xiinxala nama tokko nama sajjaarachuuf jibbuun kee waan biraa xiinxalli nama sanii karaa akkamii keessa na oofaa jira akkamitti deemaa jira ka jedhu baratummaanuu atileen xiinxalta bar xiinxallu bisaa sanuun xiinxaltaati jechuun aljettee yookiin haguuggatteetuma yookiin olii gadi ho'itte yoo akkas ta'e barsilaa kan fakkeenyaaf warruma biyya bulchuu kana jala deemnaa mootummaadhaan isila akkas otoo hin taane xiinxalli Joohar anas siis eedumaa ni fayyada Dr. Abiy illee ni fayyada Shimallis illee ni fayyada hattaa warruma gartee
አማራፍ ያን አማራፍ ቱበን አማራፍ ቶልችና ጀዴቲን ያዱ ከነስ ንፈየዳ ቲግሬስ ንፈየዳ ጢንጠሊ ጆሃር ኤኑማው ንፈየዳ ነማ ሰሙ ቀቡ ዮ ሰሙ ጅባቲን ጉብተምቴ ገሩ ቱፍማና ከመቲ ዞር በልጀቴ wantoota gartee Johaar fakkeenyaaf xiinxallaa ture waan amma dura dabrellee waan hayyoonni biraa gartee xumurree keessaa baana jedhaniitiin itti seenanis taateedhaan akka lola kaabaa kan Tigraay kana faadhaan wal qabatee waa'ee Eeltira kanaan wal qabatee waa'ee giddibii Abbaayee walumaa galatti taateedhaan biyya san keessatti tahamee hundaan wal qabatee Oma hunda meelaala akkaataa gaafa itti gartee Dr. Abiy itti aangoo qabatu akkaataa gaafa gartee Lammaan itti aangoo qaba oma hundarraayyuu ati ilaalte taateedhaan inni jedhu sun hundi akka raagaatti akka xiinxala siyaasaa qofa osoo hin ta'in akka raagaatitti kan deemee itti galee jira jechuudha. Fakkeenyaaf dhiyeenyuma kana gaafa gartee hidhaadhaa bahu wantoonni inni dubbate wantoonni lafa kaa'ee gaafa san akka ajaa'ibaa kanatti kan itti balfame kan ammoo kunoo yeroo muraasa keessatti taameetiin wanni jedhu sun mul'ate hedduu jechuudha. Akka raagaati xiinxala osoo hin taane kanaafuu jibbaa dhiisaa wal jibbuun gaarii miti. Abaa'oon jaalattuumi hin jaalatin ilaalchisaan hin jaalattuumi hin jaalatin garuu Oromoo akka keetii obboleessa keetiif qabsaa'aa jira siif qabsaa'aa jira. Sumaan jaalanneefis ka jaalatuuf illee qabsaa'aa jira hin tuqin. Johaariin hin jaalattuumi hin deeggartuumi hin tuqin obboleessuma akka keetii ka isa deeggaru ka isa jaalatu jira ka inni qabsaa'uuftu jira hin tuqin. Fedhee bilisiginnaa ta'e fedhee ofeekoo ta'e waan fedhee haa ta'u. An akkas jedheetiin amana garuu akka nama tokkotti. Kanaafuu ammoo Johaariinaan xiinxalla isaa hedduun jaaladha haga ammaatitti asiin qilee kana na buusuu fi asiin qilee kana naqee asiin kana na godhe jedheetiin waan Johaar xiinxallutti atilleen tarii yookiin jibbaa ta'a yookiin ammoo gartee garee an jaaladhurra inni maa jaalatamaa waan akkasii wayyoo si keessa jiraate malee kana ni beeytawumaa keessa deddeemee hedduu si dubbachuun hin barbaachisu jechuudha. Waa'ee Yoonii Maanyaati. Yoonii Maanyaa ajandaa guddaa ta'eeti jira sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha. Keessattuu Oromoo bira komii guddaa kaasee jira. Oromoo qofaa miti kaa warri gartee Amaaraatis amma dubbiin faallaadha. Yeroo amman tana Amaara irra guddaa kan boohaa jiru akkuma gartee xiinxala isaa keessatti Johaar illee kaayee ture. Johaar ammallee afaan hin buufadhu hin waaqeffadhu garuu warri kaabaa kaleessaa sirna kaleessaa kan Hayile Sillaasee kan Minilik nuuf deebisa jedhaniitiin mootummaa dhufe kan gartee Dr. Abiy kana waliin dhaabbatanii amma immoo Tigree waliin araaramuun faallaa kenna yookiin ammoo bakka nu yaadne ala kararraa maqee jedhaniitiin itti garagalanii kan jedhudha. Sababa saniitiin amma isaan biyyi nagahaa miti beeta kiristaana keessatti akkas nama godhanii kanatu tahamaa akkas godhamaa waa'een amantii akkasii aniitiin waan hedduun jechuudha. Biyyuma galuunu akka wanjalaatti beekan haala siyaasa yeroo takka nuti keessa turre jechuudha. Jechuun amman tana nagayaa namni biyya galuu jechaan jiru beeki. Jarri akkas keessa jira yeroo fakkeenyaaf siyaasa Oromoo kana keessatti bari yeroo nama biyya gale tokko akka diinaatti yeroo laalamu tokko ture gaafa wayyaana keessa ni yaaratti yoo ta'e jechuudha. Jechuun oppodiyoo ta'ee isaanii wajji walii galee lafa fudhatuuf akkas ta'e waan akkasiitu jira jechuudha. Waan sababa mootummaa sunis diktaatara ta'uudhaan wal qabatee jechuu kiyya. Innaa haala akka isan keessa jira warri duuba amma yooniin bitameetii akkas taheetii maaliidha kan jedhudha. Duuba yooniin mee kaleessa maal jechaati ture? Haalli inni godhe maali? Wanni kana isin dhageessisuuf maal inni seetan? Maal dhugaa dubbatee maal soba dubbatee miti? Yeroo hundayyuu yooniin andifa malee naa godhaa jechuun munaafiqa. Jechuun nama dhaabbata hin qabne munaafiqa jechuun fakkeenyaaf akka amantii musliimaa keessatti nama dhaabbata hin qabne kan hunda fakkaatu gama soggoo achi gore kan biraa fakkaatu nama biraa kan faallaa isaa gama roggoo fi ammoo kasi fakkaatu kamuu walumaa galatti kan dhaabbata hin qabne jechuudha. Amantiirraa kaasee haga shanyii isaatiitti jechuudha. Fakkeenyaaf amma haga biyya galee agawoodha agawoo irratti dhaabadheeti jira mee viidiyoo isaa keessatti dhageessanii jechuudha. Kanaafuu wantoota inni kaleessa dubbataa turee fi waan amma dubbate isin dhageessisa. Maaliif waan kana isin dhageessisa? Oromoon hoo kana caala dubbate moo kanaa gadi dubbate kan amma hidhaa jiru eenyufa waliin ilaallaa anatu isin agarsiisa fakkeenyaaf warroota amma hidhaa jiran jechuu kiyya amma waan inni ajandaa taheen yooniin akkamittiin hidhamin kaleessa kana jedhe kaleessa kana godhe jedhaniitiin viidiyoodhaan isaa hedduu isaa ka durii kana gadi yaasan jechuudha. Dhuguma hidhaadhaa kan gaafatamuu qabu moo nuti waan gaafachuu qabnutu jira walumaan ilaallame. ለደብረ ብርሃን ለተጎዱ ወንድምና እህቶቼ 50 ሺህ ብር ሰጣለሁ። ለቦረና ለተጎዱ ወንድምና እህቶቼ አጫሉ ቢኖር ያደረገው ነበር። ስለዚህ በአጫሉ ስም 50 ሺህ ብር ሰጣለሁ። በአጫሉ ስም ነው የማስገባው። ደብረ ብርሃን 50 ሺህ አስገባለሁ። አጫሉ ቢኖር ይሄን ነገር ቀጥታ ያደረገው ነበር እርግጠኛ ነኝ። ስለማቅ ነው በጣም ብዙ ነገር ሰርቷልና በአጫሉ ስም 50 ሺህ ብር ለቦረና ወንድምና እህቶቼ ለተራቡ አድርጋለሁ። ለትግራይም 50 ሺህ ብር እሺ፣ ለትግራይ ወንድምና እህቶቼም እሺ 50 ሺህ ብር አስገባለሁ። ደረሰኙን ሰጣቸዋለሁ። አብይ የገረድ ልጅ ከሌስ we don't want you no more እነግርሃለሁ። እኔ በ2 ዓመት ውስጥ አብይን next year አብይ ወድቆ ቀብረር ብለን እንገባለን ኢትዮጵያ።
ነው የምንገባው። ተረማምደንበት ነው የምንገባው። ተረማምደንበት ቃል Echuuni akkuma reefu dhageessan kana ne waa'ee Haacaaluu duraan hoo maal jedhe ka jedhutti dhufna. Haacaaluudhaan maqaa isaatiin hawaasni kun waan Haacaaluun godhu maqaa uummata keenya Booranaa kan miidhame maqaa Haacaaluutiin 50 galchaa uummata Amaaraatiifis warra Dabra Birhaan irraa buqqa'eef 50 galchaa uummata Tigraay illee ka beelaa irraa kataa jiruu fi 50 galchaa jechuun amma Itoophiyaa qulqulluu inni zaranyummaan qabu jechuu isaati. Ammoo kaleessa maal jedhee walumaan asirratti ammoo akkuma agartan kana Abiyyiin irra deebi'eetiin inni arrabsu isumarraa dhageeffadhaa ka Abiyyi waan jechaan jiru jechuudha. ለሰማይ ቢልዲንጎች በጣም አሉ ትምህርት ቤት እጃየው እንደገና አሜሪካን ሀገር እንኳን ፉድ ስታምፕ መታወቂያ ሲኖር ነው አፕሩቭ ተደርገ ነው ፉድ ስታምፕ ያለው ኢትዮጵያ ላይ ፉድ ስታምፕ አለ ብዙ ሰው ያውቅ 15 ቦታ ላይ ከ700,000 በላይ ሰዎች ቡሌ ይጠልፋሉ ለምሳሌ ገጃ ሰፈር ልደታ አካባቢ ነው ሂዱ ምሳ ሰዓት የጠበሸ ቡሌ ጀለሲድ ምሳ ሰዓት ላይ ነፃ ምግብ አለ ትምህርት ቤቶች እያንዳንዱ ትምህርት ቤት ምግብ አለ የነፃ ምግብ 15 ቦታዎች ላይ ይሄ ስራ ተሰርቷል የሚሰራውንም እናመስግን ክብሩ ይስፋ የእናንተ ነው እኔ ለኔ ሳልሆን ግልጹን ነው የምነግርህ አክቲቪስት ነን የምትሉ ሰዎች እዚህ የሚነካቸው የለም ልንገር አፕሮሚስ ተከፍሎት የሚነካ የለም በግድ ንካኝ አክቲቪስት ታዋቂ ነኝ ብለህ ሂድላቸው አይነቁም Akkuma dhageessan kana dhugumatti amma akkas ta'eef kaa jechuun waan buruu iftaan ta'u hin beeknu yoo tarii doolaara inni geessisan irraa fuudhaniiti boodarra hidhanis hin beeknu ammatti garuu akkuma dhageessan kana Abiyyiin arrabsee jecha ilmi namaa waan ilmi namaa afaaniin hin jenne jedhanii jechuudha isa kana asirra torbaan lamatti asirraa darbinee biyya nagaa goonee biyya gallaadha garuu odomaa isa hin darbin galee jechuudha. Eega galee akkuma dhageessan kana nyaata waan Ameerikaa keessa hin jirre waan Ameerikaa keessatti ID biyyattiin abruuf taate akkas process adda addaa qabu san bilaashitti akkanumatti gartee dhayxee hagas takka biyyechuun badhaadhina keessa jirtidha. Akkasuma ammoo namni gartee aktiivistii warri beekaadha ofiin jettan warri ammoo sooshaal miidiyaa irratti yookiin ammoo beekamaadha ofiin jettanii namni maqaa isin kaasu hin jiru mallaqa yoo kafaltaniif namni isin tuqu hin jiruuti homaa wanta akka dhisootanii jiru gara biyyaa koottaadha warra akka isaatitti sooshaal miidiyaa irratti ሰክሰክ ብለሃል ከዛ አይነቁም አንድ ቀን ቁም ነገር የማይሰሩ ከብት ገንዳ የሆኑ ሰዎች አምጥተዋል ኦሮሞዎች ገንዳ የሀገር ማፈሪያ ነፍጠኛ ነኝ አጫሉ አንተ የገማነ እኔ ነፍጠኛ ነኝ ነይ አንተ የጠነባ ጋላ ነህ ጥንብ ጋላ ነህ አንተ እችን 2 ሳምንት ነው የምጠብቀው ከአብያ Ani Haacaaluu kana faasila isin dhageessisuus hin barbaanne dhaga'uullee hin barbaadu yoo sooshaal miidiyaa irratti argullee bira dabra dhugaa dubbachuuf garuu waan isin dhageessifan waa'ee kana irratti infoormeeshina maaltu dubbatame waan jiru jechuun wanni har'a guyyaa takka idmeela teknooloojiidha gaazexeessaa tokkotu idmeela teknooloojii wanni viidiyoodhaan kaahame dur wanni qalamni qabee fi wanni gowwaan qabe tokko jiran har'an tana ka qalama caalutu waan qalamni qabee tarii waraqaan cicciramuus danda'a. Arrantan ammoo waan hin cicciramne karoobni illee hin cirree ka qalama caalu viidiyoo dhufu lafa jira jechuudha. Kanaafuu waa'ee kana irratti mee maaltu godhame ka jedhu wal yaadachiisuuf waa'ee caaluu kana fa'a irra deebi'ee sooshaal miidiyaa irratti yeroon arguyyuu bira dabra jechuudha. Garuu kun amma infoormeeshina qabatamaa waan tokko wal hubachiisuudhaaf waan tokko irraa gartee kana sanatti ragaadhaaf qabachuudhaaf isin dhageeffachiisi mala jechuudha. Jechuudha ammallee irraa muree waa xiqqoo. Chin 2 ሳምንት አንድ ነገር ካላረገ ከአጫሉ ጋር ያለውን ጉዳይ ካልፈታ ቃል ለምድር ለሰማይ አብይ ይውስሚ ምን እንደሚያመጣ ታዋል they started it እነሱ ናቸው የጀመሩት እኛ እንጨርሰዋለን ጋፋ አጫሉ ኦሶን አጀፈምን ቱሬ ኦርሚነርት ኢንተርቪው ተኤ ዋሄ ነፍጠኛን ከሌሰስ ዲን ኦሮሞቲ አረስ ዲን ኦሮሞቲ ብሩስ ዲን ኦሮሞቲ ጋፋ እንጀ ዋሄ ምልክረት ከኒ ካን ዶክተር አምባቸው ሀታ አምባቸው ከሚገባው kilas kala jala tagaddatana wanna kana social media rahin wali funane video kana wali warababe ana miti ka jalatti gode difaba sirabashelle ዘግጠሃል እንጠለመጣል በጥይት መፍታት ነው ነዚህ ከካም ልጆች ወደ 13 ነው የተገደሉት ላላማ የቹን ካጫሉ ቁፋሚቲ አማ ካን አምባቸው ሰቹዳ አከሲቲ የሮ እኔ ቪዲዮ ኢሳና መጋጋብሰት ካ ቪዲዮ ሳፊ ደቴ ታከና አምባቸውን አከናቲራ ዱበታቲን ቱረቹዳ ረሳሳን አህሙ ቀባ ጅራ ኩማ ሀጫሉ ሰንቲ ኢፋ ቢሰት ይራዱ በተቹዳ አምባቸው ከናኖ አማራቲቲ ቡልቺሳ ናኖ አማራ ቡልቻ ካን ቱረቹዳ ፕሬዝዳንት ናኖ አማራ ካን ቱረሰን ይቹዳ ኤገዱ የቦደ ሆሞ ዋሄ ዱማቲ ኡመት ሰኒ ኢንፎርሜሽን ሂማ ጅራቹዳ አብያሎ እንግዲህ 5 ማይሞሉ ናቸው ዲኑ ሚቆላ ያለ ፎቶ ስራ የለም እንደዛው አብይ ባና ሲቲ አከም ነሚች ኩን አከሚ ፎቶ ከውዳላ ደለጋ ቢራን ቀቡይ እቹን ከሰከሳ ድድቄሰቱ በሲንደገሲሱ አልፋታ
ገና ውልት ይቆምልኛል። በቂ ነው። አገውነት ይበቃኛል። ምክንያቱም ኦሮሞዎች አገው ይወዳሉ፣ ትግሬዎች ይወዳሉ፣ 82 ብሔር ብሔረሰብ አገው ይወዳል። we love you back። እመብርሃን ምስክሬ በአማራ ፖለቲካ ስትባላዋል አልገባም። የራሳችሁ ጉዳይ፣ ራሳችሁ መፍትሄ አምጡ። እኛን የጠላን የለም። የአገው ልጅን የጠላ የለም። አምጣ። አንድ ኦሮሞ ስለ አገው ክፉ sabab agaw ta'e fillee hima jira anamma amma bood agaw naaf gaya sababaan isaa oromoon agawon jaalata tigreed agawon jaalata namni tokko ka agaw jibbun jiru kanaafuu an agawon ta'eedha jechuudha an agawodha amma bood ተናገረውን አምጣልኝ በዶክመንት አንድ የትግራይ ልጅ ስለ አገው ክፉ የተናገረ አምጣልኝ። አንድ ደቡብ ስለ አገው ልጅ የሸገር ልጅ አንድ ስለ አገው ክፉ የተናገረ ቪዲዮ ዮኒ kana maaliif isin dhageessise seetan amma namoonni hedduun social media kana irratti yooniin akkamitti kaleessa akkasichaa ture akkamitti nagahaan jiraata mootummaa kana sarrabsee Haacaaluu du'a isaa keessaa harka qabaa akkas jedhee kana jedhee Haacaaluu kan hambaachuulee akkuma dhageessan kana jechuudha. Wannummaan inni social media irratti waan dhufu keessaa wanni inni harka itti dhaqannee jiru maaliif akkuma nama tokkootti irratti dubbatuudhaan jechuu kiyya ammoo keessa dabra jechuudha. Duuba kaleessa Seifuu OBS irratti kan inni dubbataa jiru jechuudha. Namoonni hedduun ammoo akkamitti Seifuu OBS waan akkana dhiyeesseedha. Seifuun duraan nama akkamii dhiyeessaa jira jechuudha. Waan dhuunfaa daldala YouTube'itti jira. Duraan nama akkamii dhiyeessaa jira. Nama likiskisii gurbaa kanarra dhiifa malee naa godhaan nama gurbaa kanarra baxbaatiidhaa meeqatamin dhiyeessu fakkeenyaaf warra biyya keessa jiru jechuudha. Yoo jibbaadhaan ta'es yoo gosa walii buusuudhaaf yoo gammoo gartee gosaan nama jibbuudhaa ta'e illee meeqatami kan wanni namni dhiyeessine ni jira jechuun nama akkam dhiyeessa waan addaati jechuun duraan bakka nama qubne garii ture namoota gartee addaa malee hin dhiyeessu arranta ammoo nama laafaa jechuun nama hin taane dhiyeesse akkas jechuudha moo maaliin inni kaan ammoo nama akkasiitu jira ana dhiyeessu dhiisee san dhiyeesse ka jedhu faan jira warri isaanii faa jechuudha. Akka digrii lama qabaa kitaaba ganan katabee ka jedhu faan arge social media kanarratti jechuun san isaan walitti ilaafuu danda'ani. Seifuunis tartiibni isaa akkanuma bakka namni kun beekamaadha feemasa social media irratti ni beekama ajandaa uumuudhaan nama arrabsuus haa ta'u nama waliin buusuudhaafis haa ta'u yookiin ammoo waan gaarii hojjetes haa ta'u Seifuun homa akkana kana dhiheesse ati akkana jettee akkamii ati akkana jechuudha waliin taa'eetuma Seifuun kanuma hojiin isaa jechuudha. Gara tokko nigdiidha inni kanan jiraata jechuudha YouTube waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu humaanaan ajaa'ibu jechuudhaan sun kabira amma fakkeenyaaf namoonni keenya hedduun akkamitti yooniin maan hidhamneedha. An akkas osoo hin taane akka nama tokkootitti fakkeenyaaf Maamma Saanii Zubeeri abbaa giddii jechuudha. Mee ijoolleen keessattuu Maamma Saanii Zubeeri dhiifa malee naa godhaa ijoollee maganda dhaloota isaa kan naannoo tokko ka Jimmaati gaafa san Abiyyi maqaa balleessaa bahee akkana jechaani ture wayyaanee faarsaa ture abaa'oo faarsaa ture namni sun akkamitti achi galee nagayaan jiraata jedhanii ijoolleen dhalattootaan Jimmaa hunda isin jecha ijoollee muraasa jechuun kiyyaa beek ijoollee gartee baraanii achiin fiigaa turan tarii waa argatuuf haa ta'u yookiin ammoo homa hagummaan beekumsaan illee agas ta'uu danda'a. Duuba akkasumatti itti milkaa'amee namni sun osoo aruuzarra jiru hatta kan mootummaa hojiis dubbatee akkasitti galee akkuma yoonii kanatti haalli akkasiis akka isaan mudanneefis mootummaa kanas kafaarsaa ture jijjiiramatu jira koottaa galaa investi godhaa jedhee kan miidiyaa isaa irratti illee dubbataa ture egaa biyya galillee hidhaa naqan jechuudha. Achi Jimmaallee galakkifamee inni gamanaa dhufe ammoo Finfinnee eegan dhufellee akkasitti hidhanii jechuudha. Gaafa san ijoolleen akkasii irratti wocaa turan mee amman tana an kana ajaa'ibsiisan mee akkana jedhee haga amma fakkeenyaaf yoonii maanyaa kana Maamma Saanii Zubeerii hagana arrabsee jira Abiyyiin fakkeenyaaf hagana waan nama walitti buusu dubbatee jira dhaabbatu yoo dhugaa beetan garaagarummaa yooniitii fi Maamma Saanii abbaan giddii dhaabbataanii ilaalcha akkanaa kana hin feenu jaraan waliin hojjetaa jirta ilaalcha akkasii kana hin feenu kan jedhuudhaan gaafa sanitti Haacaaluun dubbatee jira Haacaaluus dhabnee akkasuma Jowaar hidhamee waa'ee miliksirna Oromoon jibbu kana akkasitti kana waliin dalaganii kanatu miira keessa nagalcha kan jedhu yeroo takka dubbatee ture yoo agartan ta'e jechuudha. Dhaabbata qabaachuudhaan yoo ta'e malee garaagarummaan biraan jiru yoo munaafiqummaa akka yoonii kana hin qabne kan jedhamu ta'e malee garaagarummaan hin jiru. Wanna kana isin jedheef maalinni warroonni gaafa san isarratti akkasitti duraa turtanis itti qaanfadhaa as deebi'aa of ilaalaa fuula duraaf irraa baradhaa. Kan biraa ammoo namoota biraa kan yoonii maan hidhamne jiru. Osoo yooniin maan hidhamne osoo hin tahini firiidamii speech firiidamii akka yooniin argatee kana nutilleen haa argannu Oromoonis argatamuu qaba afaan Amaaraatiin dubbatuu qaba argatuudhaaf duraanillee jarri kun Finfinnee keessa ta'anii warroonnummaan gaazexeessota aktiivistoo fincaan waan gurguddoo dubbataa turan Finfinnee kana keessa ta'anii Oromoo yoo ture guyyaa takka hidhanii yookiin ammoo torbaan tokko warri yoo guddate baatii takka baatii lama kan isaan hidhamanii yoo baatii takka hidhame arseente ofii kennammoo
kan Oromoodha hayyoonni abaa'oo haga ammaatitti waggaa meeqaaf kunuuf hidhaa jiranii jechuudha. Kan maqaa Haacaaluu Hundeessaatiin hidhame haga ammaa hidhaa jira. Kan maqaa Jawaar hidhamuutiin hidhame hidhaa jira. Kan maqaa abaa'ootiin hidhame hidhaa jira. Qeerroon meeqaatam jechuudha. Kuni naafaa hiikamuu mirgi dubbachuudhaan naafaa kabajamu. Maama Saanii Zubayr Abbaan Giddii mirgi dubbachuu isaatti qofaa fi kan inni hidhame freedom speechin akka yooni maanyaatitti naafaa kabajamuudhaan Oromoon kan gaafachuu qabu jedheetiin amana. Maaliif hidhaan haa dhaabbatu mirgi namaa haa kabajamu mirgi dubbachuu haa kabajamu eega jedhame haga mirga dubbachuu san keessa yoo tarii seera mootummaadhaa ka cabsu yoo seeruma gartee badhaadhinummaan ittiin bulu kanuma gartee biyya san jiru kabiisuun ittiin bultu san cabsu bira yoo gahe malee namni hidhamuu qabu. Maaliif mirgi dubbachuudhaa kabajamuu qaba. Wannummaan qabsaa hamuufu tokko freedom speech baanantaan jechuudha. Mirga dubbachuudhaa. Mirgi dubbachuu addunyaa irratti kabajamaa. Namni waan fedhe jedhee waan fedhe balaaleffatee waan fedhe faarsee waan fedhe deeggaree waan fedhe jedheeti jechuudha kan inni jiran. Afrikaa matana keessa jara keenya ala Ameerikaa fi Awurooppaa qofaa miti jechuudha. Kun nuuf ta'uu qabaadha. Biyyi suni tokkoof ammoo haadha taatee nuuf ayyadaa ta'uu hin qabduudha. Kaleessallee kanuma kan Oromoon gartee lakkeen Itoophiyaan tunna nyaatti Itoophiyaan akkasii waan jedhuuf illee kanaaf jechuudha. Yookiin ammoo mootummaa Oromoo ta'eef mootummaa kaleessaa ta'ee qofaa fi miti jechuudha. Har'a mootummaa gartee afaan Oromoo dubbatee qofaa fi miti jechuudha. Kuni nurraa dhaabbatuu qabaadha kan gaafatamuu qabu jechuudha. Kuni waan sirriiti. Maamma Saanii Zubayr mee maal balleesse fakkeenya mee keessatti of ilaalaa yaa jara keenya. Moo afaan Oromootiin nama dubbatutu hin jaalatamne. Yooni maanyaatii fi mee gabaabdumatti bara ijoollee kumaatamtu hidhaa jira. Yookiin sababa dubbateef yookiin ammoo sababa gartee firii jedheef. Garuu mee waan Abbaan Giddii dubbatee fi waan yooni maannaa dubbate kana wal bira laala. Anama muraasa keessaa qabadhee isin dhufe jechuudha. Hattaa yoo akka biyyaatittuu kan deemtu taate waan uummataa fi uummata waliin buusullee waan amantiin nama waliin buusu wanni inni dubbate waa hedduu jechuudha. Kanaaf yookiin ammoo akka isaatitti nan hidhina jennee yookiin ammoo ebaluun naa hidhaa. Ebaluun naa hidhaa jennee bookuun kuni istaayila gartee warri illee waggaa dabre Haacaaluu Hundeessaa Jawaariin naa hidhaa san fakkaata. Sana osoo hin taane mirgi dubbachuu hundinuu kabajamuu qaba. Yooniin kun ogadeessa kan akkas ta'e har'a firii deemuu jira bilisa deemuu jira. Nuti hoo maalinni kaminni mootummaan Oromoo kun ka Oromoo hidhu kan ammoo nama afaan Amaaraa dubbatu kabajuu kan jedhudha. Gara biraatti yoo deebine yooni maanyaa munaafiqa akkuma jenne san jechuudha. Yoo Oromoo qofa jibbaa akkas ebaluun qofa jibbaa osoo hin tahin walumaa galatti inni munaafiqa jechuudha. Seifuu irratti illee kana gaafateeti ture. Ani biyya dimokiraasiitii kana nama tokko yeroo inni waan gaarii hojjeten deeggaraa yeroo inni balleessa boo mormaa jedha san dhugaadhaan anillee san irraa fudhaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf akkanuma iji cufataniitu waan badhaadhina kan jedhan mootummaallee yoo ta'e jechuudha. Akkanumatti ammalee cufatanii bilisiginnaa jedhanii miti gaafa waan gaarii hojjete gaafa balleessedha. Eenyumaayyuu haa ta'u jechuudha. Aksan sirriidha. Garuu inni achirratti afaan mi'eeffatee haa jedhu malee akkas osoo hin tahin munaafiqa. Ammallee kanatti dhaabbatatiin hin fakkaatiin boru gabbaheetiin har'a kakateetiin Amaaraaf hin dubbadhu jedheemi boru gadi bahee Amaarri akkas ta'e jedheetiin Amaaraaf immaayyee Minilik jedheetiin gabbahee bo'uun isaa waan hin oolamne jechuudha. Kanaafuu waa'ee yoonitiin wal qabatee nuti illee waan ormi argate mirga dubbachuu kan ormi argate kan nuti illee argachuu qabna irratti dubbachuu qabna. Agaras irratti dhiibbaa geggeessuu qabna jechuudha. Dhiibbaan nuti goonu nuti illee mirgi keenya nuuf eeggamuu qaba kan jiru irratti akkas gaafachuu qaba jedheetiin yaada Oromoon. Kana irratti kan nuti dhiibbaa goonuu qabna. Abduu Moobaayilaa biraa hanga qophii biraatti wal deebinutti nagayaan naa tura.